Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kan har'aatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kan har'aa keessatti guyyaa sadan dabran keessatti jechuudha. Waa'ee intro isinitti agarsiisaa jedhee viidiyoo gabaabaa tokko maxxansee jira. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gaafii kanarraas namni gaafatan jirtu. Gaafii kanaanis namoonni fayyadamuu ni barbaadu yookiin ammoo wantoonni akkanaa kun namatti tola jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha intro online irratti akkamitti akkasiin hojjettan viidiyoo keessan yookiin ammoo viidiyoo YouTube irratti maxxansan akkasumas sooshaala fayyadamtan kamirrattuu viidiyoo keessan hin beeksisuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura sagantaa kanatti daawwachuudhaan nafana tura. Egaa chaanaalli keenya barnoonni keenya osoo hin taane chaanaalli keenya subscribe godha. Chaanaal Afrikaa Samsung jettanii search godhuudhaan YouTube irratti subscribe godha. Akkasumas viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godha. Hiriyoottan keessaniif qoodaa sin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan immoo comment irratti nuuf katabuu hin dagatinaa sin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya yeroo sana booda maal gootu? Egaa kiroomii irra ni galtu jechuudha. Kiroomii keessan al tokkoof ni banattu. Sana booda jechuudha kiroomii keessan erga banattanii booda maal gootu? Dhiifama. Kiroomiin keessan yeroo jalqabaa banatan haala kanatti isin banama. Erga kiroomii keessan haala kanatti banattanii booda maal gootu? Iddoo sarchanaatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu? Render forest jettanii barreessu jechuudha. Haala kanatti barreeffama kana barreessitu jechuudha. Erga barreeffama kana barreessitanii booda maal gootu? Search gootu jechuudha. Kunooti viidiyoon yookiin ammoo isa kana jechuudha. Websaayitii isa kana websaayitii kana yoo isiniif hin fidin search gootu jechuudha. Isa kana jechuudha online video logo inda website maker isa kana jechuudha. Isa kana haala kanatti al tokko irratti ni cuqaaftu. Yoo isa kanas isiniif hin fidin isin kallattimaan search gootu jechuudha. Gad buutanii jechuudha. Yogguu search gootanitti yoo gad buutanii fuula irratti jechuudha. Fuula sana irratti gad buutanii isa kana jechuudha. Isa profaayilii kana yookiin ammoo loogoo kana qabu jechuudha. Mallattoo akka viidiyoo pilaayii jettu isa kana qabu. Isa kana barbaadu jechuudha. Barbaaduudhaan isa kanarratti kilik ni gootu jechuudha. Erga isa kana kilik irratti gootanii haala kanatti fuula kana isiniif fida. Erga fuula kana isiniif fidee booda maal gootu? Get start iddoo jettu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda asirratti wantoota garaagaraa wantoota isin hojjechuu barbaadan isiniif fida. Fakkeenyaaf viidiyoo, loogoo, meek aappii fi weebsaayitii ijaaruu isiniif fida. Kana keessaa intro hojjechuudhaaf waan deemnuuf al tokkoof iddoo viidiyoo kanatti hin cuqaafnu. Sana booda maal goona? Jala irraa gara oliitti harkisuudhaan viidiyoo nutti tolu yookiin immoo viidiyoo intro godhanna jennee barbaadnu san barbaadna jechuudha. As keessa barbaadna fakkeenyaaf animeeshinas hojjechuu dandeettu, wantoota garaagaraa hojjechuu dandeettu. Isintu filata jechuudha. Kanneen keessa deemtanii kan isinitti tolu waa hedduu qaba jechuudha. Waa hedduu qaba kanneen keessa deemtanii kan isinitti tolu ni filattu. Fakkeenyaaf amma kan natti tolu tokko filadhee isinitti agarsiisa. Tole kam argaa filadhu hayyame. Mee isa kana filadhu hayyee isa kana erga filadhee booda al tokkoof isa kanarratti kilik ni godha. Sana booda isa kana erga haala kanatti irratti kilik godhee booda maal godha? As create now iddoo jettu kanarratti kilik ni godha. Yoo barbaadan asirratti bakka mallattoo viidiyoo kana al tokko bakka viidiyoo san yoo isiniif baase achirratti kilik gootanii viidiyoon sun hagam bareeda yoo isarratti hojjedhe hagam bareedaa illee filachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf sana booda maal gootu? Erga inni haala kanatti isiniif baname booda maal gootu? Asirratti akkaataa isin maqaa keessan barreessitan yookiin ammoo profaayilii keessanis filattanii itti jettan jechuudha fuuli kun. Sana booda maal gootu? Asirratti fakkeenyaaf iddoo garjallaa jirtu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Xiyyeetanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda deebitanii maal gootu? Ammas mallattoo aadii kanarratti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda deebitanii iddoo upload jettu kanatti kilik ni gootu. Sana booda suuraa keessan kan gaalarii keessaa qabdan ni filattu. Bal'inaan suuraa keessan argachuudhaaf iddoo browsers iddoo jettu kanatti kilik ni gootu. Tole haala kanatti suuraa isin qabdan isiniif fida jechuudha. As jalatti suuraa isin gaalarii keessan keessaa qabdan isiniif fida. Yoo haala kanatti suuraa isin gaalarii keessan keessaa qabdan isiniif fiduu dide maal gootu? As
sarara sadan kanarratti kilikni gootu. Sarara sadan kanarratti yogguu kilik gootan gar jalaa irratti jechuudha maal argattu gaalarii keessan ni argattu jechuudha. Gaalarii irratti kilik godhuudhaan suuraa keessan san ni filattu jechuudha. Sana booda erga filattanii booda maal gootu haala kanatti fakkeenyaaf asirratti fakkeenyaaf amma suuraa kanaa filadhu jechuudha. Tolee suuraa kana erga filadhee booda haala kanatti suuraa kana naaf baasaa. Yoo barbaadan asirratti kiroop gochuu dandeettu jechuudha. Kiroop jechuun suuraa kana bakka barbaadan irraa murtanii bakka barbaadan fayyadamuu dandeettu jechuudha. Kanaaf kiroop godhuudhaaf mallattoo adii kanarratti yoo haala kanatti cuqaaftan ni dabaltu yookaan immoo suuraa sana ofitti as guddiftu jechuudha. Mallattoo hir'isu kanarratti yoo kilik tuttuquudhaan ammoo asirratti jechuudha. Mallattoo kana yookiin ammoo suuraa kana xiqqeessitu jechuudha. Haala kanatti suuraan kun haala kanatti gad xiqqaata. Mallattoo jedhamu kanarratti haala kanatti suuraan kun kanatti isiniif dabalaa jechuudha. Kanaaf sana booda maal gootu iddoo danjeetu kanarratti ni cuqaaftu. Okay, sana booda haala kanatti suuraan keessan kun isiniif seef tahaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha asirratti wanni an isin yaadachiisuu barbaadu iddoo kana yogguu dhufuuf deemtanitti akkuma suuraa keessan filattanitti warroonni haaraa websaayitii kana dhuftan akkaawuntii keessan isin gaafata. Akkaawuntii keessan feesbuukaa fi googila wal cinaa qaba yookiin ammoo akka isin iimeelaa fi paaspoortii keessan barreessan isin gaafata. Isin ammoo maal gootu iddoo googil jettu irratti iddoo googil jettu irratti cuqaasuudhaan akkaawuntii keessan kan googila irraa qabdan tokko ni filattu jechuudha. Erga filattanii booda akkaawuntii san paaspoortii guutuun isin barbaachisu akkaawuntii saniin isiniif hojjeta jechuudha. Kanaaf sana booda maal gootu gama barumsa xassiyoo isin deebise erga loogoo keessan intiroo yookiin ammoo suuraa keessan filattanii booda maal gootu as bakka mallattoo xiyya kanarratti kilikni gootu. Sana booda asirratti ammas deebitanii kilikni gootu. Sana booda maal barreessitu maqaa chaanala keessanii san yookiin ammoo maqaa sooshaala fayyadamtan sanii barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa Samsung haala kanatti erga barreessitanii booda maal gootu kunoo erga haala kanatti barreessitanii jirtu jechuudha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha haala kanatti erga barreessitanii booda fakkeenyaaf as close snapshot kilikni gootu. Sana booda jechuudha maqaan keessan yookiin ammoo maqaan isin barreessanii fayyadamuuf deemtan sun haala kanatti iddoo kanarratti isiniif barraa'ee jira jechuudha. Sana booda maal gootu asirratti kilikni gootu jechuudha. Sanaan duratti saayiza barruu keessaniillee yoo filachuu barbaadan haala kanatti asirraa kilik iddoo kanarratti kilik gootanii jechuudha. Gosa qubees filachuu dandeettu, saayiza isaas guddisuu dandeettu jechuudha. Kanaaf ani hin barbaadu waan ta'eef as iddoo kanarratti kilikni godha. Sana booda fuula kanarratti maal isin fida akkuma isin agartan jechuudha. Low quality jechuun quality gad aanaadha jechuudha kan inni tola isiniif dalagu. Fakkeenyaaf 360 megabytes fi 360 p quality fi sana booda jechuudha haala kanatti daqiiqaa lama jechuudha. Kun daqiiqaa lama akkasuma watermark wajjin kun ammoo jechuudha without high quality quality ol aanaadha without watermark fi akkasuma jechuudha HD kan ta'edha jechuudha. Kanaaf isin firii hojjechuu barbaadda waan ta'eef jechuudha isuma kana filattu jechuudha. Free preview iddoo jettu kanatti kilikni gootu. Obsaan haa eegnu. Sana booda viidiyoon isin hojjettan haala kanatti isiniif xumuramuuf deema. Obsaan eegdu. Amma inni isiniif lakkaa'ee iddoo kanatti achi isiniif xumuramu xiqqishu obsaan eegdu jechuudha. Obsaan haa eegnu. Kunoo viidiyoon lakkaa'uu eegalee jira. Amma inni dhibba guututti ni eeggattu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha wanni asirratti amma viidiyoon kun lakkaa'ee xumuramu isin yaadachiisu wanni kanarratti jechuudha onlaayinaan yogguu hojjettan viidiyoo yoo barbaadan ordaa godhatanii viidiyoo barbaadanis hojjechuu dandeettu jechuudha. Akka barbaadanitti hojjechuu dandeettu jechuudha. Dizaayina barbaadanii
kanaaf kana keessas yoo keessa deemtanii jettan sirriitti waan viidiyoo hedduu qaba jechuudha. Tokko lama miti yoo xiqqaate viidiyoo hammana jedhee waan tilmaamuu danda'u miti jechuudha. Kanaaf viidiyoo baay'ee qaba. Viidiyoo barbaadanii hojjechuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordofaa jechuudha. Akkuma agartan fuula kanarratti isin dabarsaa jira. Fuula kanatti isin dabarsaa. Fuula kanarratti erga isin dabarsee booda viidiyoo kana yoo barbaadan tabbisiisanii ilaaluudhaaf asirratti kiliikni gootu. Hammam akka inni isin tolu tabbisiisanii ilaaluudhaaf asirratti kiliikni gootu jechuudha. Akkuma isin agartan xiqqoo niitoorkiidha. hojjetu jechuudha. Kana malees gara biraatiinis gara barbaadaniis hojjechuu dandeettu. Sana booda egaa haala kanatti xumurtanii booda maal gootu as iddoo daawunlood jettu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda viidiyoon keessan kallattimaan gara gaalaariitti daawunlood isiniif ta'uudhaaf jala kanatti ammas daawunlood isin gaafata. Yeroo jalqabaaf dhuftaniif daawunlood isin gaafatu. Takkituma daawunlood gootan ofii isaatti gad bu'ee oopinii qofa isin gaafata jechuudha. Haala kanatti ammas deebitanii daawunlood gootu. Akkuma isin agartan viidiyoon kun amma daawunlood ta'aa jira jechuudha. Kun amma viidiyoon kun daawunlood ta'ee jira. Oopin gootanii ilaaluu dandeettu jechuudha. Akkuma isin agartan haala kanatti isin hojjeta. Gaalarii keessan keessa galtaniis ilaaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf viidiyooleen kunin jechuudha as kun akkuma isin agartan jechuudha asirra jira jechuudha. Viidiyoolee kaniin haala kanatti as isiniif dhufee jira, asitti isiniif hojjetamee jira jechuudha. Introon kanas isaan hojjedhe kunis isaan hojjedhe jechuudha. Kanaaf haala kanatti isin hojjettu isin jedha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Barnoota keenya kanarraa akka gammaddan abdii qaba inshallah. Akkasitti barnoota biraa dabalataan argachuudhaaf chaanaalli keenya isin tole chaanaal keenya subscribe godhaa. Gaafii fi yaada qabdan koomentii irratti nuuf katabaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan ammoo laayik godhaa. Hiriyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.